biyya Neezerlaandiitti simachuudhaaf dhufnee galma kanatti uummanni Oromoo akka kanatti bahee simannaa isaatiif asitti argamuun hedduu gammachuu guddaa nutti dhagahame. Jawaarii sababa Oromootii fi waggaa lamaaf mana hidhaa ture. Adda immoo Oromoon hedduu lammaan itti argame. Oromoon illee gammachuu isa arguudhaaf gammachuu guddaa nutti dhagahame. Namni kun qabsoo Oromootii jecha dargaggummaa isaa dhiisee Oromoo ganee alagaatti hin firoomu jedhee qabsoo Oromootiif hidhaa ture. Waggaa lama hidhame. Namni kun wanti inni godhe kun Oromoon waan kana waan dagachuu qabu miti. Waan dagatamu miti. Namni kun nama maatii baay'ee illee horatee illee miti. Ijoollee maatii isaa dhiisee haadha manaa isaa dhiisee Oromoon rakkoo kana keessa jiru dhiisee Ameerikaa illee taa'u paaspoortii Ameerikaa utuu qabu ani Oromoo ganee biyya biraa illee baqadhu yoon du'e illee biyyuma kanatti du'aa jedhee nama as keessa ture biyya sana keessa jiraataa jiru jechuudha. Maaliif Oromoon egaa yeroo ammaa hayyuu ofii kabajaa itti horee yoon qabatin nama akkanaa kana nama Oromoodhaaf dhaabbatu kana yoo hin kabajin eenyuun kabajaa jechuudha kanan barbaadu. Kanaaf uummanni Oromoo nama baay'ee kabajachuu qaba. Baay'ee hayyoota Oromoo yoo nama hayyuu ta'e kana fuulduratti yoon qabatin namni biraallee akka isaa kana ol dhufee Oromoofan qabsaa kan jedhu dhabamuu mala yoo kan akkanaa kana hin jabeeffatin. Kanaaf Oromoon baay'isee jabeeffachuu qaba. Hayyoota Oromoo gariin adda addaa namoonni adda addaa arrabaan illee maalillee wanti jarratti gaggeessaa jiran ni jira. Sun dhimma dhuunfaa jiraati garuu inni hamilee isaa utuu hin cabsin nummoo deeggarsa isaa akka inni deeggarsa isaa agarsiisuudhaaf asitti kan argamne. Oromoon erga Jawaar qabsoo Oromoo kana eegalee tokkummaan Oromoo kan durii dura kan hammaa kan akka jabaatullee baay'ee kan hamilee namatti horuudha. Uummanni Oromoo jabeeffachuu qaba. Hayyuu isaa kana jabeeffachuu qaba. Kan biraallee akka Jawaaritti kan akka wal dhalatuudhaaf baay'isee kan yoo kan funduraa kana yoo jabeeffate kan lammaffaa akka dhufu kan sadaffaa dhufullee jabaachuu mala. Kanaaf jabaadhaa jabeeffadhaa isinii jedha. Maqaan kiyya Muzayyan Ismail jedhama. Oromiyaa irraa kan dhufe mootu baqattummaa mirgi sababa mirgi biyya sarbameef biyyarraa baqadhee dhufe waan dhufuu hidhaa bahuu keessatti hidhaa bahuu isaatti hedduu gammade. Kanaafuu Jawaariin baga nuu baate akkasuma ammallee lammiin keenya ka hidhaa keessa jiran ka dararamaan garaagaraa irra jiru akka hidhaa fi ajjecha lammii keenya irraa akka dhaabatu mootummaa addunyaatii fi Jawaarillee waan kana irratti akka nu hojjetu gaafanna. Uummanni keenya dararaa kana keessaa akka bahu hidhaa fi ajjechaan manni gubatu irraa akka nu dhaabatu gaafadha. Galatoomaa isiniin jedha. Carraa kana waan naqeeteef galatoomi. Ani maqaan kiyya Mootii Girmaa Gammachuu jedhama. Biyyarraa argamnu feeganaa torbee lama. Kan inni dhaladhe naannaa Finfinnee magaalaa Sulultaatti. Inni barsiisaa yuunivarsiitiin ture. Amboo yuunivarsiitii barsiisaan ture. Dararaa hedduu ijoolleerraa gahaa ture. Anarra dhuunfaa kiyyarree narra gahaa ture. Yeroo achi turretti carraa argameenaan ani biyya kana dhufe. Yeroo dhiyootti jechuudha biyya kanaan dhufe. Har'a asitti kan dhufe Jawaar simachuu fi dhugaa dubbachuu fi yeroo inni mana hidhaa turetti baay'ee cinqamaa turre. Uummanni ala jirus uummanni biyya jirus haalli biyya sanii akkam akka ture hin beekama. Isa san keessaa bahee inni har'a asitti ija keenyaan arguu kiyyaaf dhugumaan sitti himaa baay'een gammachuu qaba. Bakka Hacaaluun du'ee bakka namni meeqatti dhabne keessa nama cimaa akka Jawaar kanallee ni dhabne inni yaaddaa turre. Nagaa isaatiin ni ba'a jennee yaadaan turreeyyuu Jawaar har'a nagummaa isaatiin qaama isaa guutuudhaan mana hidhaa san keessaa bahee darara san keessaa bahee asitti yeroo qaamanni isa arginu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Gammachuun irraa qaba. Haalli biyya keenya akkuma beekamu baay'ee hammaataadha. Dhugaan isinitti himaa ani ergaan biyyaa dhufe yeroo gabaabaadha. Ji'uma kana ji'a Eepiriilii kana yookiin jira eeblaa kanarraa jalqabee qofa sababii duula shanee balleessu jedhu mootummaan baasee namoota jumlaadhaan fedhaa ture. Akkuma isin beektan Wallaggatti Aadaa Barkaatti Salaaletti namoonni ji'a tokko yeroo gunnetti gara nama 100 oltu nurraa dhume. Naa kun haalli biyya keenyaa baay'ee hammaachaa akka deemedha kan wannoo jedhu. Lolli kan jiru warra hidhatee fi mootummaa gidduutti garuu mootummaan kana jeesaa jiru uummata nagaati. Amma kanasitti Eepiriilii kana booda namni gara 100 fi wayii kan dhume uummata nagaati, uummata hidhatee miti. Garuu immoo wal waraansi akkuma Jawaar jedhee furmaata waaraan fidu
kan furmaata fidu nagaadha. Yoo mootummaan dhuguma kan nagaatti kan amanu yoo ta'e yoo mootummaan illee qawwee lafa godhee warra ala jiran illee warra bosona jiran hunda yoo hirmaachisee akka durii san sossobbii osoo hin taane isuma dhugaan marii haqa qabeessa ta'e yoo godhe biyya kana furmaatanii taa'ee tan yaadaan illee warri hidhatanii ala jiran dhuguma mirga uummata isaaniitiif kan isaan aarsaa kan hunda kanfalaa jiranii amma namni aarsaa isaan kanfalaa jiran nu dhugaa as teenyeetu wanta nuti akka gabaabatti dubbannu miti aarsaa guddaa kanfalaa jiru garuu immoo aarsaan isaan kanfalaa jiran kun akka lafatti hin banne illee yoo osuma osoo danda'amee mariin seera qabeessa yookiin haqa qabeessa ta'e osoo godhamee isaan illee osoo gara mariitti dhiyaatan yaani natti tola akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Maaliif karaa lachiin iyyuu kan dhumaa jiru uummatuma keenya uummata nagaati amma ija tokko keessatti uummanni amma kana uummanni nagaa amma kana dhumee jira. Kana duras yoo akkasumatti kan itti fufu ta'e kan dhumu uummata hedduu waan ta'eef osoo danda'amee sila isaan illee karaa danda'ameen osoo mariirratti argamanii waan isaan barbaadan mariidhaan dura amma nuti kana barbaadna jedhaniillee waan isaan barbaadan yoo jiraate keeyyatanii haala isaan barbaadanii mootummaan yoo kan mariitti dhiyaatu ta'e isaan illee hirmachiisu yoo ta'e kaaniin gaarii natti fakkaata. Elias Nabi Nanjian. Hayyee maaltu si fide? Bakka kana hayyuun keenya guddaan dhufuu isaatiif gammachuu isaa bakka kana dhufneetini bakka kana jirra. Wanni guddaan nu barbaannu ammallee hayyuun keenyallee wanni irratti haa dalagu barbaannu argitee uummata mana hidhaa jiruu fi mirgi Oromoo akka sarbamne akka argitee Oromoon bakka hundaan buqqaane akka argiteetiin kana nu tolchu barbaanna. Kanaafuu jechuudha. Gaafa inni hidhaa ture sani hidhaa san keessaa hin baajettee yaadde beekta? Sanii rabbumatu isa baasee nu hidhaa keessaa hin bayaa jennee yaadnee iyyuu hin beeknu. Rabbiin nu baasuu isaatiif isa rabbii achi irraa nu baasuu isa galanni isa haa ga'u. Nullee akkanumatti argitee biyyarraa dararamaadhaan dararriin guddaan narra ga'ee anuu akka mataa kiyyaatitti biyyarraa wanni na baase dararrii guddaa sababa isaa sababa argitee artistii keenya guddaa Hacaaluu Hundeessaa du'a isaatitu argitee saayiban tiyya hedduu biraa dhabean yoo xiqqaate nama 7 olitu saayiban tiyya na biraa dhumaniiran ana mataa kiyya biraa jechaadha. Kanaafuu jechuun dararaan akkanaa biyya keenya keessatti haa dhaabbatu. Hayyoo keenya akkanaa kana ammoo galatoonfachuullee kabajuullee qabna.
سكرني نودا جيسي غلطة غلطة يا رب غلطة جان نو أجر سيفته غلطة لبوساتي نو أجر سيفته غلطة يا وقارو ماما سلمكينيا غادا فدنا كني فيتي نوتيكسي كان من جدا سكرا يا رب كرجا كينيا تنوموتي رب نوتيكسي متاكيني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربي سفيدة قاجما بشان كيسا خرمات نركن ربي سها قدو وتوبا سبيلا ربي سها قدو عمري ورخاء عبد ربي سها خنو بيكين بلسوم مال ربي قمتشود أول نها أغرسيسو ورقبة نها قدو هدويتين ربي هذا بمسيسو عمري ورخاء عبد سها خنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نورك يا ربي قدر بغن بوشي يا رب بو كيسان وافتي قد كيسان وافتي علم كي كان كلام شيء كي يجعل يا ربي قدر يا ربي قدر يا واقع رمو قدر يا واقع رمو قدر يا واقع رمو كنا ما يقول تيجي سينجيس يا واقع رمو كنا هم كنا كم نويجي يا واقع يا ربي situ luega situ lutiksa ilmu kenya kan lutiks ilmu kenya lutiks ilmu kenya kun sama satu rakata hidama jireenya isaa dhabe jedhe yaa rabbi mee ammas gara fuulduraas nutiks saba oromoo ammas yaa rabbi gaa ati daatu keessa qabi saba kenya nutiks sabni keenya rakkataadha sabni keenya miidhamaadha yaa rabbi ati nutiks yaa rabbi nu gaddisiisin yaa rabbi gadda keessaa nu baasi hamaa nurraa qabi hamaa nurraa qabi saba keenya irraa hamaa kaasi yaa rabbi ilmaan oromoo kan saba isaaniitiin dhaabbatan akka ilma keenya akka jawaar kan saba keenya dhaabbatu kan mee yaa rabbi nutiks nu haa bulchu gadda irraa nu haa hambisu saba keenya dhumaa jiru yaa rabbi barka dhaqab yaa rabbi barka dhaqab yaa waan sitti kennan situ tiksaa yaa rabbi saba keenya nutiks ilmoo keenyas immoo saba rakkoo sana keessaa baasee kanarraan nu gahe yaa rabbi galata of kadhaa bulaa jiraadha. Jawari kenna lencha kenna bagaragan asun dufte bagarabbi bu'a bai heddu ka afaffa nyaaphaa keessa seentee beelaan waxalamtee nuuf jecha as geettee ummata keenya hin beektanii yoo sanitti marri keenya maraannee baradoo keessa deemnee mucaa kana rabbi nu waa baasuuf jechuuf kadhannee hadha rabbiin nu baasee kunoo asitti nu argamsiise rabbii keenya galanni haa gahu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbii keenya galanni haa gahu. Rabbiin galanni haa gahu. Galatooma fayyaa ta'a. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Duraan dursee Abbi Jawaar Mohammedii fi miilota isaallee warri baga rabbi boollisuun keessaa oofu haa afeellee kumaatamaan achi kan jiran waaqni nagayaan waa baasu. Na ofolcha ilirra na hambisa inni eebbifannaa eebbinu jalaa gumsaa qaba. Barii nagaa, ardaan nagaa, reerii nagaa, dheedii nagaa, diqqaan nagaa, guddaan nagaa, dhalii nagaa, dhalchii nagaa, gadaan nagaa, gadaamojjii tarooba nagayaa, raabii nagaa, kuusii nagaa, kuus goseen nagaa, Oromiyaan nagaa, gosa Oromoo Booranaa Bareentuum nagaa, Oromiyaan nagaa, Kakaaba nagaa, Kakibba nagaa, Kabaa nagaa, Kadiyaa nagaa, Kajiddugaleessaa nagaa, Oraa bulaa deebana hangafamaan bulaa akkum nagayaan dhuftan nagayaan galaa, naamusaa nagaa qixxeen galaa. Oromoonni bilisoom, Oromiyaanni walaboom, galatoomaa ulfaadha. Galatooma ulfaadha ta'a. Koree dura taa'aa hawaasa Oromoo akkasumas koree dura taa'aa
qophii kana kan ta'e obbo Affeera sirratti. Nasruu. Egaa jalqabatti wanni jiru barbaadu homtumti keessan uummanni xiqqaa guddaan fagoo irraa dhihoo irraa xiqqaan manguddoon sun hafeen dubartiin sun hafeen bakka kan argamuu keessanii hedduu galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan Jawaar Bulloo goota Oromoo sabboonaa qabsaa'aa nama saba kanaaf jecha gatii guddaa kafalee kan hidhaadhaan dararame rakkoo biyya keessa dabree har'a kan Oromoo miliyoonni bakka jiru hundatti arguudhaaf hawwuudhaaf dharra'u nu jidduutti argamuu isaatiif nuti hiree guddaa qabna. Warri asitti argamu hundumti Jawaariin Bulloo Oromoo baga nagaan dhufte baga nu jidduutti argamte anaa dhufuu jechuun barbaada. Jawaar eenyuun akka ta'e Oromoodhaaf maal akka ta'e hundumti keessan beektu. Waggaattan lamaan dabran kana keessatti maal akka fakkaannu rakkoo maaltu akka nu mudate bu'ii bahii maal keessa akka dabarre beektu. Haalli ture ulfaataa ture. Keessumattuu yeroo Jawaar Faatii mana hidhaa turanitti yeroo ammoo qabsaa'onni Oromoo hedduun isaanii mana hidhaatti dararamaa turan yeroo uummanni Oromoo biyya keessatti ajjeefamaa fi gidirfamaa turetti haalli akka maal fakkaatu beektu. Haa ta'u garuu Oromoo biyya kanaa osoo hin dadhabne roobaa fi qorra osoo hin jenne cabbiin osoo isa hin daangessine hidhamtoota siyaasaa Oromoo osoo hamileen hin cabne osoo harka hin kennanne firii Jawaar Mohammed, firii Baqqalaa Garbaa, firii Abdii Raggaasaa jedhaa iyyaa dubbataa warwaanaa turanii wanni sun hundumti iyyiin sun hundumti dararaan sun hundumti gatii malee bilaash ta'e hin hafne har'a Jawaar Bulloon mana hidhaa cabsee bahee hidhaa alagaan itti godhesan hiikkatee uummata kana jidduutti argamuu danda'eera. Baga Rabbi si baasee uummanni qabsaa'ota keenya hidhaa hiiksisuudhaaf yaalii adda addaa godhaa turtanis baga ifaajee keessan baga dadhabbii keessan bu'aa argamsiise jechuun barbaada. Egaa Jawaar maal akka ta'e hundumti keenya beekna karaa adda addaatiin ibsaa turreerra. Waggaa dabre kana keessa maal akka turre beektu. Hamileen keenya maal akka ture, kaka'umsi keenya maal irra akka ture beektu. Jawaar jechuun Oromoof, Jawaar jechuun qabsoo kanaaf maal akka ta'e argaa jirtu. Amma maal argutti jirru? Amma wanti argutti jirru hamilee, kaka'umsa, murannoo, xiiqii, tokkummaa, keessumattuu foolliin tokkummaa ganda Oromootu urgaahu namni yeroo dheeraadhaaf akka salphatti wayii argamuu hin dandeenye galma tokko keessatti bifa kanaan guutee diree ittisee argamuudha jechuudha. Effektiin Jawaar jechuun waan akkanaa kanaan ibsamaa jechuudha. Jawaar jechuun tokkummaadha. Jawaar jechuun waliin dhaabbatanii mul'achuudha. Kan akkanatti bakka tokkotti walitti nu fide Jawaar mataan isaa bakka kanatti argamuu isaati jechuudha. Walitti qabamiinsa keenyaaf sababni guddaan Jawaar. Ani waan Jawaarii hedduu kana hojjechuu hin danda'u waanuma namni haasa'uun dubbachuutu jira. Jawaar anaaf gabaabatti Mandeellaa Oromooti. Nama dhiibbaan isaa Oromoo keessatti osoo hin taane naannoo Afrikaatti nama siyaasa uummata naannoo sanii qilleensa naannoo sanii sochoosuu danda'u jechuudha. Firris kana beeka ni beekna alagaanis kana fudhachuuf dirqamaniiru jechuudha. Wanni mana hidhaati sabaa saniifis waan biraatiif miti eenyummaa isaa hubatanii dhiibbaa jiru arganiiti. So nama kana fakkaatu nama akkanaa kana bakka kanatti argamnee wajjin dhaabbannee wajjin mul'annee jidduu keenyatti simannee isa wajjin haasa'u yaada wal jijjiiru isa wajjin suura qabu dhugumatti uummata as jiruuf hiree guddaadha gammachuu guddaadha. Jawaariin baga naa dhufte Bulloo baga nu jidduutti argamte jettanii hamileedhaan gara waltajjiitti akka simattan kabajaa Bulloo Jawaar.
faranjii yeroo duraati kan dhaqe Ameerikaa duras Kanaadaa duras Ingilizii hunda duras biyya tana bara 2004 yeroo gannaa keessa hagayyaa taatu adoolessa keessa natti fakkaata yeroo Singaappoor barachaa ture san achi na feeranii asitti leenjii dargaggoota tokko qindeessaa ture keessattuu yeroon sun yeroo rakkoon immigireeshiniitiin wal qabatee namni bifa adda addaatiin godaanee as jiru kunii fi warri biyyaa wal keessa dargaggeessi kun rakkoo qaqqabaachaa ture irratti daayivarsiitii maanaajmentii irratti leenjii kennuudhaaf as dhufnee turre. Barri galata qabdi jechuudha. Yeroo duraatii biyyaan faranjii arge ati akka baay'eetu arge biyya tana jechuudha. Kanaaf har'a dhufuu danda'ama. Saniyaas haga na ifattanitti baay'een asitti deddeebi'e. Awurooppaa keessa ol kan deemu hiriyoota sasii waan hin qabuuf lafti ani yeroo baay'ee dhufu lafti isillee diriirtuu waan taateef bara sana immoo hedduu gabbataa waan hin tureef gaara deddeemuu jaaladha ture beektaniif laftis diriirtuu waan turteef hedduun dhufa. Kanaaf Ameerikaatti aanee manni kiyya lammataa Amsterdam turte. Kanaaf nama mana dhufe. Hawaasni keessan immoo gaafa dura dhufuun lakkoofsan xiqqoo turtanii har'a wal hortanii baay'attanii dhufuu keessan hedduun guddachuu keessaniif hedduun gammadee daa'imman wacan kana immoo waggaan argu nan dharree ji'a lama sadiif kophaa waggaan hidhan sani sagaleen namaa ture mazmuurii takkaa faarfannaa Baqqalaa Garbaa qofa ture waca daa'immanii kana hedduun dharree beektanii. Kanaaf ani waltajjii tokko kan dhabu kanaaf dharraa na baasuu jirtan hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha baroota nu kararraa maayifamne kanatti qorraa isii kana keessatti hiriira bahuun xalayaa barreessuun waajjiroota adda addaa dura dhaquun as qofa osoo hin ta'in amma Paarisitti amma biyya Jarmaniitti amma Jeneevaatti deemuudhaan carraaqqii isin gootan yerootti nu baasuu baatus yerootti qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessa jiran baasuu baatus hamileedhaan achi keessa akka baanuuf hiree guddaa taphate. Carraa guddaa taphate dhiibbaa guddaa hamilee keenya baay'ee dhufaate jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaa keessattuu immoo gameeyyii arguu kiyyatti hedduun gammade raayyaallee jira lateewwan zamana baatoo irra kaafne ol beekna zamana sana irra kaafne wal waqarraa I feel emotional. Maaliif waan mana dhufe natti fakkaata. Nama fuula baay'ee hin beeku. Dargaggeeyyiin hin beekne baay'ee jiraachuu baattanis dargaggeeyyii feesbuukitti hin beeka. Achitti wal agarra. Manguddoota keenya arguun Mahamad Ahmad ka gaafa dura irraa kaafnee kaameraa kana fannifatee gaafa Awurooppaa deemu. Nu gargaaraa turellee nu keessa jira. Dhugumatti isin arguu biyyatti walitti deemuu biyyatti hedduun gammadee Rabbiif galanni haa ga'u. Wareegamtoota keenyaaf galanni haa ga'u. Sinifillee galanni haa ga'u. Akkuma agartanii eegan haasawaa eegale kana waa baay'een haasa'e. Antinnaan haasoftu malee yennan haasawutti haasa'e meettiin gadi baqayse. Guyyoota muraasa dabran kana Jarmanii Faransaayittu waa hedduun haasa'e. Silaa moobaayila kaatanii na dhageette jeetiin adda addaa. Hedduun ittiin dabalu har'a immoo isin hin dhaggeeffatu. Wayyuu carraa guddaa isin yaadota akka kaasa dhageessanii jirtan. Yaadni akka kaase tokko maali? Uummanni keenya biyyi keenya sababa lola kaabaa kibba bahaadiyyaatti godhamaa jiruuti. Kumaatamaan dhumee jira, dhumaas jira. Kumaatamaan hidhamee dararamaa jira. Bayanii galuu rakkisaa ta'ee jiraan jira. Sababa wal waraansaa kanaatiin lubbuun namaa gaaga'u osoo hin taane diinagdeen hedduu miidhamuu isaatirraa kan ka'e namni nyaatee bulu daara bahu goojjoo jala galuu dhabaa jira. Baadiyyaa gammoojjii Booranaatii Baaleetti hin jechaa jiru. Finfinnee Adaamaa Asallaa keessatti hin jechaa jiru. Kana maneedhaan hoggan jiru erga maneedhaa bahees hogganoota waliin jirruu fi
qaamota adda addaa wajjin mari'annee waan inni irra ga'e uummata Oromoo sabaaf sablammoota biyya sanii naannoo sanis balaa haga amma waggoota lamaan dabran kana keessa seenan irraa hamaan akka ittiin seenne yoo kan baraaruu barbaanne taate lola dhaabanii gara mareetti ceasefire irra ga'anii gara mareetti deebi'uun falli isa caalaa hin jiru. Mootummaan karaa doongoraa biyyaa uummata keenya ibidda keessa buuse kanarraa deebi'uu qaba. Furmaanni jiru lolaan cafallaqanii dhiitanii deemuun mootummaas akka malee laaffisee jira. Uummatas biyyas akka malee miidhee waan jiruuf kana daran yoo deemne balaa hamatti waan seennuuf lolli dhaabatee gara mariitti seenuu qabna. Mariin immoo marii fakkeessaa osoo hin taane marii haqa qabeessa. Ka rakkoolee madda rakkoolee root causes biyya kana keessatti lolli bifa kanaan dhoohee namni kumaatamaan akka dhumu akka buqqa'u godhe kuni miliyoonotaan akka buqqa'u godhe kuni karaa dogoggoraa ta'uu isaa amanuun gara nagayaatti dhufuu qaba. Yaada Joorraayin eessaa ture kan bal'inaan dhageessanii jirtanii yaada kanarratti kaasuun silaa dubbiin xiyyeeffii oofti. Marii bal'aa, qeeqa bal'aa, marii bal'aa wayii jiru. Kana ittiin gammadan. I want to set agenda, I set agenda. Agenda kanarratti sabni keenya mari'achuu qaba. Uummanni biyya keenya mari'achuu qaba. Kanaaf kan inni eeggattaa seen jira. Har'a immoo gaafii keessan hawaasa irraayis hirmaatota as keessa jiran irraayis dhaga'uun barbaada. Kan hin danda'u osumatti isin deebisa. Kan hin dandeenye immoo bulfadheen itti yaadee marsaa itti aanutti waltajjii biraarratti deebisa. Bilisa taatanii waan qalbii keessan keessa jiru akka gaafataniif waltajjii isin hin banaa jechuudha. Kana qofaa miti sabaa sablammoota keessa jiranis ቋንቋ የማትችሉ የሀገራችን ዜጎች ካላችሁ ወይም የሌላ ሀገር ነው የሌላ ሀገር ዜጋ የሀገራችን ተወላጆች ካላችሁ አንዱ አሁን እያደረግን ያለነው ውይይት ሀገራችን ባለፈው 2 ዓመታት የገባችበት አስከፊ የእርስ በርስ ጦርነት ወደማያባራ እልቂት፣ ውድቀት፣ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ እያስገባን ስለሆነ አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ በመቆም መንግስት በጦርነት መፍትሄ እንደማይመጣ በቲዮሪ ሳይሆን በተጨባጭ ራሱ ሞክሮ ስላየ ጦርነትን በማቆም ከሚፋለሙት ኃይሎች ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር፣ መወያየት ለዚህ ውጥንቅጥ ያደረሱን ችግሮች አንትሮ በመውጣት መሄድ አለበት የሚል ሀሳብ አቅርቤ ሰፊ ውይይት እየተካሄደበት ነው ያለው። ትናንት ወዲያ ባለፈው በኢንተርቪው ተናግሬያለሁ። በጀርመንም በፈረንሳይም እሱም ትንሽ ኤላቦሬት አድርጌ ተናግሬያለሁ። ዛሬ ዋናው ዓላማ የማዳመጥ ነው። ጥያቄዎች ተነስተዋል። በምፈልገው ደረጃ ነው እየሄደ ያለው ውይይት። አጀንዳ መፍጠር ነው የፈለግነው። በድብቆች ሳይሆን በግልጽ ውይይት መካሄድ አለበት። የሀገራችን ህዝቦች መወያየት አለባቸው ከሚለው በመነሳት ነው የሄድንበት። ስለዚህ ዛሬ ጥያቄያችሁን፣ ሀሳባችሁን በተረጋጋ መልኩ አቅርቡ። የሚቻለው መልሳለሁ፣ የማይቻለውን ደግሞ ቋጥሬ ተኝቼበት ከባልደረቦቼ ጋር ተወያይቼበት በሚቀጥለው ስቴጅ ላይ እመልሳለሁ። አመሰግናለሁ። ወልተጂና ማከሰን ከናዋሳ